السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel حليمة أوروتوب ويلكم الشمار كفوني عندك السنو على فيا كيسا تيجا قدوسون جنة نجيني كيسنا كاكو عندك السنو وردفتوتا كيا بجراتني إسنين جد أوروني هنجمع يوتيوب channel كيا فماتي تاتني نججبي شطرتن قالتو مغلن كيسن دجاهاتو مالي لايك شيري قدشون نغتينا akkuma seentaniin isiniin jedha roonni haroo taatan ammoo YouTube channel kanatti dabalamuun subscribe like share comment barreessa yaada keessanii asaaba fi yaada keessanii jechuudha. Roonni hangammaa YouTube channel kiyya ilaalaa jirtan akkuma seentanii like share hin dagatina like share gochuun isinitti haa baratu. Laayikiin yoo isinii laayikii gootan namni biraallee akkasuma argee laayikii godhee nama biraa ogaa akkasuma namni hedduus laayikii godhee subscribe waan godhuuf hunduma keessaniifuu laayikii sheerii walii godhaa. Laayikiin qusatina sheeriin qusatina subscribe illee qusatina maallaqa ittiin baastanii daqiiqaa muraasa akkuma irra seentanii aanjaa yuutuubii seentanii viidiyoo namaa laaltanii yooma irra seentanii laaltan san ilaaluun keessan waan hin hafneef laayikii sheerii gochuun dagatina isiniin jedhaa. Hordoftoota kiyyaa galatooma baarakallaa fiikum jazaalakum khayran. Warroonni hanga ammaan hordofaa turtanii galan keessan dachaa haa ta'u. Laayikii sheerii gochuun isinitti haa baratu. Khayriin rabbi biraa sheerii isinitti haa jettu sheerii godhaa. Akka ustaazni baanu waa takka waan isinirraa baasii baasu waa isin kafalchiisu waa isin miidhu takka illee hin jiru jechuudha. Khayrii waliif haa yaannu. Akkasumaan illee adda YouTube channel nama kamiyyuu addaan hin baasne kaan ol qabee gadi hin qabne jechuudha. Namni hunduu anaaf tokko haa guddatu galma haa ga'u akkuma kiyya ofuma bichaan jaalatanii nama hundaa ni jaalatanii jechuudha. Nama kamiifuu YouTubein haa guddatu namni kamuu muraada sadarkaa bakka yaade bakka guddaa haa ga'u isiniin jedha hordoftoota kiyya. Saamuna kana dhiifama torbe tokko guutuu badee jira. Haalli jireenya biyya namaa haalli dalagaa waa hedduu ni beektan karoonni biyya namaa jirtan hedduu ulfaata. Gizima akkana nutti haalli mijaa'e xiqqoo rahaa argannu viidiyoo dalayna ani gaafa biyya keenya galle insha Allah nama guyyaa guyyaan viidiyoo gadi dhiisu rabbina haa taasisu. Egaa amma kanallee haasaa isinittiin guddisu maaliif saamuna kana laayikii sheerii godhaa hin jirtanii baay'ee qorritanii jirtanii laayikii sheerii godhaa. Yaansi laayikii 200 500 300 galchuu qabdanii rabbi harkaa fayyaa isinii haa kennu. Laayikii sheerii akkuma irra seentaniin hin dagatina jalqabuma irra seentaniin like share godhaan eegalaa isiniin jedha. Warroonni haroo taatan akkuma isiniin jedhe haa beeytan kaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya kanarra haasaa isinittiin guddisu viidiyoon kiyya kanarra qabadhee dhufe maal jechuun keessan hin hafu. Warroota biyya namaa keessa osoo galee hin deebiin hoggaa dheeraa ture jechuudha. Isin durallee jalqaba yeroo viidiyoo YouTube channel kiyya banu irraa dubbadhee ture. Tarii namni viidiyoo saniin dhagahin jiraachuun mala yeroo amma waan tokko namni waan ofii muuxannoo irraa arge tokko nama ganaa itti deemuuf illee ni dabarsaa jechuudha. Keessumayyuu obboleeyyan kiyya ka biyya namaa keessa jirtan ka osoo hin galiin hoggaa 8 hoggaa 6 hoggaa 5 hoggaa 7 hoggaa 10 akkasuma itti hoggaa 12 illee taa'uun jira osoo hin galle jechuudha. Ka galee deebi'e silaa argee jira jechuudha. Yoo turee akkana galee hoggaa 5 hoggaa 4 hoggaa 6 ta'e malee ka hoggaa 2 hoggaa 4 hoggaa 3 galee deebi'e waan haala biyya keessaa waa'ee meeshaa kaargoo galchuudha waan ani irraa dubbadhe jechuudha. Maaliif ani marraa 2 biyya galee deebi'e jechuudha. Marraa 2 biyya galee deebi'e kana keessatti namni hubannoo fi muuxannoo maaltu biyyatti yoo galee nu fayyada maaltu nu fayyannee waan bu'aa hin qabnee fi birrii keenya hojii goonee baasne duraanii yeroo ani galu sanii bara 2010 takka bara 2012 keessa galeetiin deebi'anii amma hanga asitti galee deebi'e kana immoo reefu waggaa 2 achi dura hedduun na mudate yaani wanti na mudate maali muuxannoo hubannoo akka ammaa kana namni miidiyaan babal'ateetiin namni yaada namaaf ibsu hin jiru jechuudha. Maaliif irra caalan kenna ni beena huccuu gurree gallaa jechuudha. Yeroo itti biyya namaatirraa gallu huccuu gurree gallaa. Huccuun immoo biyyatti yoo galan namoonni galtanii deebitanii beeytanii ka galtanii hin deebi'in immoo akka huccuu guurtanii hin galleeniif wanni an kana dubbadhu amma isinillee wallaaltanii miti arguu dhabdanii miti keessumaa yeroo ammaa kana namoonni meeshaa kaargoon fedhee galchuu
irra caalaan keenya namoota tokkotu itti yaadee meeshaa kabisa xiraatii bitatee gala malee irra caalaan keenya huccuu guurree galaa jechuudha. Uummata akka huccuu yeroo ammaa kana bu'aa nuun qabu moodeela biyyaa wajjin hin deemu jechuudha huccuun. Moodeela biyyaa wajjin ka deemu huccuu biyya keessaati. Huccuu biyya keessaa gallee gisima tokkotti waan nu barbaachisu waan huccuun bitoo san herreega godhannee lafa kaannee gaafa gadi buune akkuma galle inni xiqqoo guyyaa 2-3 keessummaa yoo ta'e inni bitanne waan nu barbaachisu bifa keenya keessa kaatu nu barbaachisa. Yoo biyya keessa gabbaan yoo gurdeemnu huccuun biyya alaa kun ka biyya keessaa wajjin waliin madaaluu bakka baay'ee nutti hin tolu. Yeroo asii binnu riyaala gaddiqqaatee tokkochi riyaala 50 riyaala 20 riyaala 30 kana gadi uumaa gasmara faayidaan qabu jechuudha. Yoo biyya uummata biyya keessatti uumaa gajjedhanii lafa haranii yookaan ka jarri gattee fa'aa guuranii fidan itti fakkaata. Jarri illee takkatu huccuu ofii irraa baate sanuu waggaa dheeraa godhatte biffee keessa taa'aa dhaqee yeroo waggaan gahe waggaan 2 gahe uummata Suudanii uummata biraatii kennuuf gayyaa san kana yoo barbaadan fudhadha yoo barbaadan dhiisaa namaan jedhan isaanillee akkasitti kanatti tol keessaa marannee fudhanna kalootti hin toleen ni dhiifnaa jechuudha. Akkasuma garii waan akkasii kan nama kenna bakka biyya keenyatti jireenyi qaalaa huccuu wanni hundi guddiidhaa hin guurraa osuma guurru innummaan deemee kartoonii tokko kan saaxinii tokko ni gaa jechuu carqimmaan kunniin jechuudha. Hunduu huccuu irraa bahee namaa hin kenna jechuudha. Tokko sanuun kennu sii kennu irra zubaa laggatuu filata. Haa ta'u garuu osoo biyyuma keessa bitannee wayya maaliif anamma marraa lama meeshaa baasii hedduutti baasee huccuma irra caalan isaa biddilibsii minxaafii salaataa kunniin keessa ni jira. Wanni qubna garii faayidaa keessaa qabu maashina illee garuu tokko maashina juusii maashina shunkurtii mankaa waan hedduu waan tokko makarajii waan akkana kanneen kana bitee jechuudhaani. Kuwani biddilibsii fi minxaafii makarajii maashina kanneen kana wanti faayidaa qabu jechuudha. Huccuun hatta huccuun ijoollee yoo saniif godhatanii haga irraa bareeda. Yoo xiqqoo turte hatta ijoolleen hin jibbiti bakka ijoolleen biyya keessaa huccuu haarawa bibbittu bakka akkasiisan feeti jechuudha. Itti tamacha'uu didaa jechuudha yoo akka yeroo awwalaa sanii miti. Kanaaf ijoollee teennallee biyyuma keessatti huccuu moodeela biyyaa ka wal fakkaatu huccuun biyya arabaa kun waan hin bareenneef moodeela biyyaa ka wal fakkaatu ijoollee teennallee binnee ofillee bitanne yoo nu birrii haguma feenillee walitti qabnee galle ulaagaan wanta hedduu yoo hanqatu yoo mana keessa laalu bakka abu'aan huccuu maal bitaa mee mana kiyya keessaa wanta na hanqate waa hedduu jira kan itti geessa jenna hin binnu sababaan tokko sanii wanni nu huccuu asii binnuuf jechuudha. Amma asitti birrii harkaa qabannaa dunuunfannee hin binnee yoo galleen qaqayyarannaa jenna bakka ni binnaa jechuudha. Amma yoo sanitti riyaal 50 riyaal 30 riyaal 20 nu rakasa nuuf fakkaata garuu waan guddaadha jechuudha biyya keenyatti yoo as deebine akka amma mindaan asii argamu kana miti biyyatti yoo galan nama gaabbisiisaa carqii kana hunda osoo guuruu baadhee maannaa qaba jechuun takka ni dhufti jechuudha. Kanaafi nuhiin warra biyya galee deebi'ee waan hunda waan argee warroonni ganaa galiinsa fi yaadda warroonni ganaa salbaa jabittan kan bitini tolteeyyuu hin bitinaati huccuma muraasa kalas kiiloo 23 shaanxaa 23 kiiloo 46 shaanxaa takka harkatti qabattanii jechuudha. Kiiloo 10 yookaan kiiloo 7 roobbilaa keessa yeroo seentan ayyaar maarafa keessa yeroo seentan itti fayyadamtanii jechuudha. Ishii harka qabattanii kanarraa kiiloo biraa fuudhuun hin danda'amu. Kanaaf yaadhaan waa'ee kaargoowwanii dubbadhee fi carqiin guurinaa kaayoon kennallee jijjiiramumaa fi waan takkaallee faayidaa nuun qabu birrii kenna qabannee gallee biyyatti moodeela biyyaa wajjin nurraa deemtachuu nu hoyyaa. Kanaafuu hin bitinaa warri bitawwan gootan hin qabdan yeroo ammaa kana kaargoon mataa huccuu tokkochaatiin qaaraata namarraa muree birrii hedduu nama kafalchiisaa jira jedhanii namoonni hedduu yeroo booyan gariin waan kafalan dhabee achitti gatee biraa deemutu caala jedhanii. Kanaaf rabbiin kana hundaanuu haa eeguu. Warroonni bituu yaada qabdan hin bitinaa birrii keessan qabadhaati. Sanuma amma yoo as sharafanii birriin asiin riyaala 50 binnu kun biyyatti sharafnee yoo jenne sanuma dhufa. Kanaaf huccuu nu saalfachiisne moodeela biyyaa kaanurraa deemu biyya galee bitachuu wayyaa salbaajii hin bitinaa isiniin jedha. Dhaamsi kiyya karraa kana fakkaataa. Egaa hordoftoota kiyyaa waan na dhageeffattaniif galatooma galanni
hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Yaada waan beekurraa isinii qooduuf qophiidha. Yaadaaf asaba keessan komantii jalatti barreessuun dagatinaa. Egaa hordoftoota kiyyaa baay baay hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagayaan naa tura.